السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرجرتو bakka jiraattanii hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya ashama harka fuune warroonni amantaa biraa jalattis argamtanii isiniin jedha obboleeyyan kan koo bakka naganaaf jiraattanii isin jaaladhanaa olii rabbi isaan jaalatu isiniin jedha. Guyyaa har'aa maal qabattee dhuftee jechuu keessaniin oolu wanni an qabadhee dhufe waa'ee fatiyaatii fi Osheemaan fi eenyu maqaan isaa tokko wabii jechuudha. Wanni an qabadhee dhufe waa'ee jara sadiin kanaati. Wanni jara sadiin kanaa maalidha jettanii akkuma yaadatamu wabiin yeroo doorsifamu yeroo duriyeen karaa irratti baatee isa qabdee isa tumtee jettu viidiyoon waraabame YouTube Osheemaan jedhamurra gadhiifamee jira. Obboleeyyan kan koo wanni isiniin jedhani wannummaan isin gaafadhu wanni nan dhibee wabiin jara Fatiyaa fi Oshee kanarra maalidha maal qabaa maaliif doorsifamaa waan Fatiyaa fi Oshee bira dhaabatee immoo waan Fatiyaa bira dhaabateef immoo maalidha kan yeroo tokko illee dheengadduma jechuudha. Dibbii namaa akkasuma bunii fa'atu jira najaati fa'a jira jedhanii namni sobanii naannoo san geessanii dibbii nama keessa seensanii akkasii sisteemaanii namni biraa qabee viidiyoo san hedduu ilaallee isa san kana qabanii kan tumuutti jiran ariifadhee biraa deeme viidiyoo sirrii ilaaleen xumurre laakiin halee gadhiifame jechuudha Osheemaan irratti isa kana immoo ilaalee xumureetiin jira. Yaa obboleessa kiyya wabii awwanni sii dhaamu gizii ammaa namaaf jecha dhaabachuun namaaf jecha waa ta'uun lubbuu fi baasuudha isiniin jedha. Ati dhugaa rabbi sani fayyaalummaa qabda fayyaalummaa dura abboota keenya qabda. Fayyaalummaa santu si miidhuu jira miidhaan illee sirra ga'u jira maqaa Fatiyaatii fi maqaa Osheetiin jechuudha. Buniin dhugaa rabbii waan kana godhuuf illee dhugaa qabdillee garuu dhugaa qabdillee godhuu qabdillee maali yoo jettanii wanni ani waan kana jedhee fi buniirra dhaabbachuuf buniin dhugaa qabdii abbaa manaa isiidhaati kan waan jedhuuf jechaadha. Maali yoo jettan abbaa manaa isii garuu eega haadha manaa isii ta'e yookiin isii gadhiisuudha nikaarraa hiikee gadhiisuudha yoo nikaarraa hin hiiku haadha manaa tiyyata fuulduraas naa taati haadha ilmaan kiyyaa naaf taati jedhee yoo waan yaadee akka dhiisu taate abbaa fi haadha qaba namni kamuu jechuudha. Yoo abbaa fi haadha illee hin qabaanne namni bakka obboleeyyan qabaa abbeerota qabaa eessumoota qabaa yoo yaani haatinii fi abbaan illee addunyaa kanarra hin jiraanne jedheti yoo jiraatan rabbi umurii isaanii dheeressu gandaanii ga'ee gandatti mee waan kana beeksisee akka isa bira hin jirre akka harka garaa jalaatiin nama miidhuu jirtu isaaf jecha ofirraa dhaabuu hin danda'a. Ofirraa dhaabuu hin danda'a buni jechuudha. Yookiin isanii maraa miti hin barbaadu yoo jedhillee gadhiisuu ni danda'a akka ta'e marattuyyuu falli kan inni neefisiin kaatteedha jechuudha. Okay hin barbaachisu isiinuu naaf deebitii isiinuu naaf araaramtii yoo jedhe dubartii namaa jala deemuu dhiise dubartii biraa jala deemuu dhiise osoo jiraatellee wanni kun hundiin dhufu jechuudha. Gizee asiin duraa Fatiyaan kan waraannamtee maqaa isaatii jechuudha. Osoo inni isii jala deemuu baate ijoolleen tun Fatiyaa kana waraantee miidhaan irraan geette Fatiyaa warraanis wal dhabdee obboleeyyan ofiitiin wal dhabdee jirti jedhanii haasanii hin jiranii. Walaakiin eegarkas ta'eyyuu namni kun ammallee fakkeenya achirraa hin fudhannee gizee lama deebanii doorsisuu jechuun wabii maal jechuudha. Maaliif akkana jedhisanii ilaalanii maaliif namni kun waan kana maaf goote jedhee mucaa kana gaafatee jira. Maqama inni buni
tiyaa fi oshee maan bira dhaabateef mucaan kun miidhamu jira, miidhaan irra ga'u jira. Tun miidhaa xiqqoodha. Miidhaan guddoonis dhufuu dandeetti. Rabbiin fidini. Ijoolleen tun jajjabaachaa deemuu jiran malee lallaafaa deemuutti hin jirani. Maaliif qaran yoo nama diranii nama mi'eeffatanii akkuma sanitti na dhiisanii akkuma sanitti na arguudha. Jarri tuni Adaamaa keessa jirti. Adaamaa keessaallee baatee hin jirtu. Soqiinsinuu hin soqamne jechuudha. Ijoollee tanaan hin soqamne. Jarru hin soqamne. Osoo soqamte namni Adaamaa san keessa taa'ee waan barbaade akkana namatti ergee bakkee namni jiru nama xoqqomsiisee akkana nama qabee nama miidhuun kuni wallahi hedduullee nama gaddisiisa. Garuu osheen maaliif akka jal'ise maaliif akka jara tana dhiise maaliif dhiise jedhee gaafiin namatti dhagahama. Moo duraa akka Fatiyaan waraannamtee isarraa gortu barbaada lee nama jechisiisa. Garuu waan akkas ifa galaa quba hin qabaatin takka haasa'uunis hedduullee nama qaanfachiisa jechuudha. Ana Fatiyaatti itti qaanfadha hin haasa'uun jedhu jechuudha. Akkas maaliif namaanis wal dhaba rabbii kiyyaanis wal dhaba waan hin beekne irraa tokko hedduu akkasitti hin dubbadhu. Yaani natti fakkaatte waan natti fakkaatte kanaa jedhi malee ifa galatti akkasitti hin beeku jechuudha. Eega akkas ta'e osoo booda ammallee miidhaan biraa hin dhufin osoo ofirraa dhaabee dubbii kanaa wabii irraa osoo dhaabee wabiin argameeti malee wabii bichaa miti. Yoo ati harka keessaan yoo osheemaan harka keessaa qabaatini osheemaanis yoo argame yoo mul'ate tana garantu rakkinni irra gahuu danda'a jechuudha. Yoo osheen jaratan keessaa harka hin qabaatini wabiyyuu akkana godhanii wabiyyuu waan godhan argaatiin jirra. Osheemaan yoo argan tana daran tumuu danda'anii isiniin jedha. Garuu osoo laaltanii ofirraa dhaabdanii dubbitan takkii dhaabdanii takkii araaramtanii irra bareedaadha. Deemtanii lubbuu namaa baasuu deemtan laalladha. Akkanatti wal oofuun wal ari'uun wal tumuun faayidaa hin fidu, fala hin fidu, miidhaa fida malee. Kanaafiyyuu ofirraa laalaati dubbii tana tasgabbeessaa yookiin araarama isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo xiyya tana share godhaati jara biraan naa ta'an isiniin jedha obboleeyyan kan koo.